namni hamma lafarra jirutti rakkina adda addaa isa qunnama. Waaqayyo garuu akeeka qabaa, Waaqayyo garuu deebii qabaa. Kanaaf lafa karaan hin jirre hundumaatti Waaqayyo karaa bana akka kan hin ilaalu. Kanaaf lafa karaan hin jirretti, lafa karaan hin argamnetti, lafa falli hin jirretti, lafa falli hin argamnetti Waaqayyo karaa bana lafa dadhabsiisaa ta'e jechuudha. Kanaaf kan akka saatiidhaa hin jiru. Kanaaf kan nu ilaallu Waaqayyo attamitti lafa karaan hin jirretti, lafa deebiin hin jirretti, lafa kana ta'an hin jirretti akkaataan itti karaa banu. Dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo garaa garaatti hin ilaalla jechuudha. How God makes a way when there seems to be no way. Karaan hin jiru lafa jedhamanitti natti cufame, kana keessa karaan boomsaa hin jiru lafa jedhametti Waaqayyo karaa banuu akka danda'u, Waaqayyo karaa baasuu akka danda'u dubbii Waaqayyoo keessaatti ilaalla jechuudha. Sababiin isaa hundumtuu Waaqayyoof hin danda'amu. Nu garuu takka takka dhufee nu fuuldura dhaabbataa, gara isaa dhabnaa, mala isaa dhabnaa, fala isaa dhabnaa, ogummaa isaa dhabnaa. Garuu waan goonu as keessa dubbii Waaqayyoo wanti nu barsiisu baay'eedha. Kanaaf rakkoo amma qabnuu fi rakkoo amma keessa jirruu fi rakkoo hiikamuu didee fi Waaqayyo karaa qaba. Karaa isaa kan inni ittiin argamudha. Karaa isaa amma hin beeknudha. Fala isaa amma hin beeknudha. Waaqayyo garuu inni hundumaa danda'u inni karaa qaba. Where there seems to be no way, there is a way for God. Waaqayyoof karaan jira. Karaan jira. Kanaaf karaa isa jiru kanaa akkamittiin gargaaramnaa, akkamittiin warri as keessa dubbii isaa keessatti argaman Waaqayyo fala akka nutti kenneef hundumaa ilaalla jechuudha. Fakkeenya jalqabaa kan nu ilaallu Abrahaam irraa kana. Abrahaam yeroo mucaasaa fudhatee deemu seera uumamaa 22 keessatti gara tulluutti yommuu geessu aarsaa daqiiqii naa godhi jedhee aarsaa fi takka namni qalamee hin beeku aarsaadhaaf Waaqayyo kan ajajuu fi kan inni beeku namis kan beeku hoolaa yookaan reetti yookaan sa'a warra akkasiitu qalama. Kanaaf hin dubbifannaa uumama 22 lakkoofsa 9:14 dubbisa. Lakkoofsa uumama boqonnaa 22
lakkoofsa galii kaasee hamma afuritti akkas jedha. Isaanis gara iddoo isa Waaqayyo itti himee ture sana yommuu ga'an Abrahaam achitti iddootti aarsaa dhiyeessuu ijaare. Qoraanis tooraan irra naqee Yisihaaqiin ilma isaa hidhee iddoo aarsaarra qoraanicha gubbaa in ciibse. Abrahaam kana booddee ilma isaa qaluudhaaf hiixatee haaduu hin fudhatee battala sanatti garuu ergamaan Waaqayyoo bantii Waaqaa keessa gadi buusee keessa guddisee Abrahaam jedhee innis kunoo asan jiraa jedhe. Lakkoofsa 12 ergamichis mucicha irratti harka kee ol hin fudhatin waan tokkos isan godhin ati ilma kee isa tokkicha isaaf waan hin mararsiifatiniif ati Waaqayyoon akka sodaattu ani amma beekeeraa jedhe. Abrahaamis ol ilaalee kunoo dugda isaa duubaan korbeessi hoolaa gaanfa isaatiin arangamaa keessatti qabamee tokko ture. Achumaan dhaqee korbeessicha fuudhee qooda ilma isaatii qalma gubamu isa hin dhiyeesse. Abrahaamis maqaa iddoo sanaa Yaahwee Yiree jedhee moggaasee kas jechuun Waaqayyo in argaa jechuudha. Namoonni ammayyuu waa'ee isaa yeroo dubbatan inni tulluu isa Waaqayyo irratti waa agarsiisuudha jedhanii Waaqayyo in agarsiisaa jechuu isaati. Kanaaf yeroo sanatti Abrahaamii fi salphaan turre waan Abrahaam fuuldura kan jiru ilma isaa waggaa 25 eegaa ture. Ergi dhalatee booddee ilma isa dhaalu ergi dhalatee booddee aarsaa dhiyeessuun salphaa miti. Garuu Waaqayyo karaa qaba. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Abrahaamiif karaan hin argamu hin turre. Kanaaf achi keessatti wanti inni ilaaluu fi wanti inni tuqe iddoo kanatti lakkoofsa 2 yeroo ilaallu ammas beeke. Now I know that you fear God. Waaqayyoon akka sodaattu amma argeera. Kanaaf sodaa Waaqayyooti iddoo kanaa wanti guddaan argamuu qabu sodaa Waaqayyooti. Sodaa Waaqayyoo irraan kan ka'e Abrahaam mucaa isaa ta'e sodaa Waaqayyoo irraan kan ka'e kanatti bahe. Haa ta'u malee Waaqayyo warra isa sodaataniif yookaan sodaan Waaqayyo warra isaan keessa jiruuf karaa qaba jechuudha. Karaa baasa jechuudha. Waaqayyoon sodaachuun hedduu barbaachisaadha. Maaliif sodaachuu jechuun isaa ulfina kennu jechuudha. To respect him, to acknowledge him that he is a creator. Uumaa akka ta'e, uumaa hundumaa akka ta'e acknowledge gochuudha yookaan mirkaneessuu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuun maaliif barbaachise yommuu jennu Waaqayyoon sodaachuun kakuu moofaa keessatti waan lama wajjin walitti qabata. Waaqayyoon sodaachuun connectionii waan lama wajjinii qaba. Innis macaafa keessa deebii keessatti akka agarrutti eegumsa kakuu isaatii yookaan eegumsa abboommii isaatii fi isa tajaajilu wajjin wal qabata. Kakuu moofaa keessatti iddoo sanatti yoo agarre Waaqayyoon sodaatu jechuudha. Waaqayyoon sodaachuu barsiiseedha. Waaqayyoon sodaachuun barbaachisaa akka ta'e dubbata. Keessa deebii 10:12 keessa deebii 4:10 keessa deebii 6:2 irratti Museedhaan isaanis ijoollee isaanis Waaqayyoon sodaachuu akka baran. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuun kakuu moofaa keessatti warra kanaa wajjin jechuudha. Dubbii isaa eeguu. Waaqayyoon sirraa maal barbaada? Akka isa sodaattuuf akka isa tajaajiltuuf malee maaliif waan kan biraa wanta barbaadu hin jiru. Kanaaf Waaqayyoon jaalladhu humna kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan Waaqayyoon jaalladhu isas tajaajile. Kanaaf warri isa tajaajilan warra isa sodaatan, warri dubbii isaa eeganis akkasuma warra sodaatan. Kakuu haaraa keessatti immoo firdii wajjin walitti fidde kanneetti godha sodaa Waaqayyoo. Iddoo baay'eetti arganna kakuu haaraa keessatti
Qorontoos lammaffaa torba tokko irratti akkasuma Ibroota 11:7 irratti inni kunis qulqullinaa fi firdii wajjin walitti fida jechuudha. Iddoo kana dubbifan Luuqaas keessattis akkasuma namichi lamaan Yesuus Kiristoos wajjin fannifaman suni inni tokko isa tokkotti yeroo dubbatu nuyi firdii sirrii arganne ati garuu Waaqayyoon hin sodaattu. Waaqayyoon hin sodaattu attamitti sagalee akkasii nama badiisan wajjin irratti dubbatta jedhee dubbate. Kanaaf sodaan Waaqayyoo firdii wajjin akkasumas qulqullina wajjin wal ilaallata ta'uu haaraa keessatti yoo ilaalle immoo qulqullina yeroo jennu addaan ba'uu jechuudha. Holiness jechuun addaan ba'u Waaqayyoof addaan ba'u isaan kan keessaa lafa keessaa saba keessaa maal keessaa Waaqayyoof addaan ba'u jechuudha qulqullinni. Kanaaf qulqullinaa fi sodaan Waaqayyoo kun qulqullinaa fi firdii inni kennu wajjin wal ilaallata yookaan walitti dhufa jechuudha. Egaa Waaqayyoon yoo hubanne yoo amananne lafa karaan hin jirretti Waaqayyo karaa hin baasa, lafa nu hin argine inni akka garuun godha, inni nu geggeessa, inni nu jajjabeessa, inni nu wajjin jira. Kun sadarkaa jalqabaatti yoo sodaan Waaqayyo nu keessa jiraate jechuudha. Sodaan Waaqayyo yommuu nu keessa jiru lafa karaan hin jirretti Waaqayyo karaa baasa. Lafa falli hin jirretti Waaqayyo fala fida. Kanaaf sabni Waaqayyo sodaa Waaqayyo qabaachuutu keessa jira. Abrahaam irratti kan inni argee akka sodaattu now I know amma nan beeku. Sodaan Waaqayyo akkasii keessa jiru amma argeera jedhetu ergamaan Waaqayyo Abrahaamitti hima. Kanaaf inni namaaf hin danda'amne waan gochuu kan ture argachuu kan hin dandeenye bakka hoolaan hin jirretti bakka sa'i hin jirretti bakka reettiin hin jirretti arangamaa keessa hoolaa buusee jechuudha Waaqayyo. Waaqayyo karaa inni qabu jechuudha. Sodaa Waaqayyoo irraan kan ka'edha. Kanaaf sodaa Waaqayyoo yommuu qabnu Waaqayyo karaa baasa yookaan Waaqayyo karaa bana. Inni lammaffaan karaa cufame karaan hin jirre Waaqayyo kan jiraachisu yookaan inni godhu yommuu gaafachuun keenya amanachuu keenya agarsiisa. Gaafachuun keenya humni isaa humna keenyaan ol akeeku Waaqayyo qabu guddaa akka ta'e nu agarsiisa. Kanaafiti Museen fakkeenyaaf Ba'uu 33 lakkoofsa 13 irratti karaa kee na agarsiisi. Karaa kee na agarsiisi gaafata jechuudha. Gaafachuu barbaachisaadha Waaqayyoon. Beekoo inni calluman jedhu. Akka nu gaafannu sababii fedhuuf gaafachuutu namarra jira. Daawit immoo faarfannaa Daawit boqonnaa 86 lakkoofsa 11 irratti inni na agarsiisi na beeksisi jedhanis yaa Waaqayyo karaa kee na barsiisi jedhani kun sida Museen na agarsiisedha inni kun immoo na barsiisedha karaa isaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon gaafachuutu nurra jira. Fedhasaa ogummaasaa akka barruuf. Kadhata Phaawulos keessaatii kakuu haaraa keessatti kadhannaan Phaawulos baay'ee beekamoodha. Efesoon boqonnaa 1, Efesoon boqonnaa 3, Qolaasiis boqonnaa 1, Filiphisiyoos keessattis kadhannaa Phaawulos kadhatu adda addaa agarra. Kadhannaa isaa keessatti kan inni gaafatu gara warra Qolaasiis keessatti isa kanaa wajjin yookaan iddoo kanaa wajjin wal fudhata jechuudha. Kanaaf isa nan dubbisaa Qolaasiis boqonnaa 1 lakkoofsa 9:11 Filiphisiyoos taanee isa jiru Qolaasiis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 kaasee 11 akkas jedha. Kanaafis nuyi erga gaafa kana dhageenyeetti Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dheefne fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaan qalbifannaa Hafuurri Qulqulluun kennuunis akka guutamtaniif Waaqayyoon isiniif hin kadhanna. Jireenya Gooftaadhaaf ta'u jiraachuu yeroo hundumaa
waan isatti tolu gochuu hojii gaarii ta'ee hundumaatti ija godhachuu Waaqayyoon beekuunis guddachuu akka dandeessaniif kadhachuu keenya obsa hundumaa fi gammachuudhaan waliif danda'uu fi akka aangoo isaa ulfina isaa keessaa dhufuutti jabina hundumaan jabeeffamaa jedhetu dubbata. Garagararraa isaatti jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu akka dandeessaniif jedhetu fedha isaa hundumaan ogummaa isaas akka guutamtaniif jedhetu Phaawulos warra Qolaasiis kanaafi hin gaafata jechuudha. Kanaafi yommuu gaafannu, yommuu barbaannu, yommuu balbala rukunnu akka gooftaan Yesuus Kiristoos nu barsiisetti Maatewos 7:7 irratti gaafadhaa, barbaadaa, balbala rukutaa sababii jedhuu fi akkas gochuu irra jechuudha. Waaqayyo lafa karaan hin jirretti yeroo gaafannu karaa uumaa yookaan karaa baasa jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Inni kan biraan hubannaa kan biraa qabaachuun irra jiru yaadi namaa fi karaan namaa yaada Waaqayyoo fi karaa Waaqayyoo irraa akka adda ta'e hubachuudha. Isaayyaas 55:8-9 irratti Isaayyaas 55:8-9 irratti isa kana lafa nu kaa'a. Karaan koo akka karaa keessanii, yaadi koos akka yaada keessanii miti. Kanaaf nu yommuu yaadnu waan argine irraa kaanee yaadna, waan dhageenye irraa kaanee yaadna. Sababii ta'eef inni agarru nu fuuldura keenya jiru wanta furmaata argannu fakkaata, wanta karaa argannu fakkaata, wanta hiikaa argannu fakkaata. Waaqayyo garuu karaan koo akka karaa keessanii miti, yaadi koos akka yaada keessanii miti jedha. Hubannaan kanaadhaa lafa karaan hin jirretti Waaqayyo akka karaa banu godha jechuudha. Inni na caala yaada akka itti yaadu sababiin isaa yaadni koo yaada keessanirraa yaadeetu Waaqni kun lafa kanarraa akka fagaatu, yaadni koo yaada keessanirraa adda akkas fagaata jedha iddoo sanatti. Kanaaf hubannaan Waaqayyo akka addaatti akka inni yaadu, karaa addaa akka inni qabu hubannaan kanaadhaa maal nu gargaara jechuudhaan lafa karaan hin jirretti akka karaan ba'u, lafa malli hin jirretti akka malli argamu, lafa ogummaan hin jirretti ogummaan akka argamu nuuf godha jechuudha. Karaan lafa nutti cufametti nurraa bana hubannaan kanaa yommuu qabaan. Inni kan biraan yommuu dhiifama cubbuu gaafannu dadhabbii keenya jechuudha. Dogoggora keenya yeroo hubannu Waaqayyo karaa haaraa lafa karaan hin jirretti banu baasuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni kana hubatee Daawiti Faarsaa 51 lakkoofsa Faarsaa 51 waa'ee cubbuuti ilaalte gaarii ta'a. Faarsaa Daawit boqonnaa 51 lakkoofsa 3 dubbifanna. Faarsaa Daawit boqonnaa 51 lakkoofsa 2 dubbifanna. Lama irratti akkas jedha. Yakka koo raawwadhu anarra dhiqi. Yakka koo raawwadhu anarraa dhiqi. Cubbuu koottis ana qulleessi. Fuula tokkotti gadi buunaa. Fuula kee duraa ana hin balleessin. Hafuura kee isa qulqulluu anarraa hin fudhatin. Gammachuu isa fayyina kee keessaa argamu iddoo anaaf deebisi. Siif abboomamuudhaaf hafuura ana gargaaru anaaf kenni. Kanaaf gadi bu'ee hambila of gadheetu of gaafata jira. Inni kun jechuudha. Maaliifi yeroo ofii dadhabbii ofii hubannu, yeroo cubbuu ofii hubannu fi yeroo immoo gaafannu akka inni qulleessu, akka inni dhibu yeroo sana lafa karaan hin jirretti
waaqayyo karaa siif bana, waaqayyo karaa siif baasa. Nama gad of deebisutti waaqayyo dhiyoodha. Phexros immoo isa kana dubbata. Phexros jalqabaa boqonnaa 5:6 irratti humble yourself. Inni harka waaqayyo isa guddaa jalatti gad of deebisedha. Yaadi isaa akkasuma kanaa wajjin kan wal qabateedha. Yeroo gad of deebifnu isa ol kaasuu keenya jechuudha. Inni kan biraan waaqayyo karaan inni itti karaa banu lafa karaan hin jirretti yommuu ija keenya Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffannu, when our focus is on Jesus, iji keenya yommuu Yesuus Kiristoos irra jiraachuutu irra fiigicha amantii keessatti Ibroota boqonnaa 12:1-2 irratti fiigicha amantii keessatti, jireenya amantii keessatti ija keessan Yesuus irraa hin mittiqsinaa yookaan hin fuudhinaa. Ija keessan isarraati hin fuudhinaa jedha. Iji keenya Yesuus Kiristoos irra ta'uun waan nu gargaaru qaba. Ija keenya Yesuus Kiristoos irratti eeguun waan nu gargaaru qaba. Iddoo sana akkuma jedhamutti looking unto Jesus, gara Yesuus ilaaluudhaan jedha. Ilaaluun inni jedhu suni abraao yookaan afraao jedhama afaan Giriikitti. Kanaafi Yesuus Kiristoos yommuu sababii nu isa ilaalluuf fakkeenya sababii inni ta'e fakkeenya gaariin isa fakkeenya ilaallee deemu jechuudha. Fakkeenyi isaa waaqayyoon amanachuu irratti Yesuus Kiristoos fakkeenya. Ibroota boqonnaa 2:13 irratti dubbiin agarru kana nu mirkaneessa. Yesuus Kiristoos waaqayyoon amanachuuf fakkeenya nuuf ta'a. Iji keenya yeroo isa irra ta'u amanachuuf Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'a. Ibroota boqonnaa 2:13. Akkasumas fedhii waaqayyootiif akka bullu akka jiraannu komitmentii sana akka galluufis akkasumas Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'a. Kadhannaadhaaf Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'a. Yesuus Kiristoos yeroo tajaajilaa turetti isaan gidduus miliqee gara tulluu deemaa yookaan gara iddoo solidarity place jedhamu yookaan iddoo isaa kadhannaa mijatutti keessaa bahee deema. Wanta inni miisiin goone yoo jiraate iddoo kadhannaa isaati. Kanaaf Yesuus Kiristoos fakkeenya. Kanaaf ija keenya isarratti eegganna yookaan xiyyeeffanna jechuudha. Ibroota 5:7, Maarqos 1:35, inni beekamaan kadhannaan Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 17 kan nu barsiisu. Sababii nuyi Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffannuuf Yesuus Kiristoos fakkeenya kadhannaadhaaf fakkeenya kan ta'u isa sababii ta'eef. Akkasumas akkasirra dubbifame yeroo qoramsi dhufutti Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'a. To overcome temptation. Qoramsa keessaa ba'uudhaaf Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'a. Fakkeenya harka isaa hin jiru. Akkasumas amanamaa waaqayyo abbaadhaaf amanamaa akka ta'e isarraa sababii agarruuf amanamtoota akka taanuuf fakkeenya Yesuus Kiristoos fudhanna jechuudha. Akkasumas immoo waan gochaa isaatiif, fannifamuu isaatiif, dabarsee namaaf of kennuu isaatiif gammachuu isa keessaan argamu sababii ilaaluufi Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'a. Dhiphina waaqayyoo jennee dhiphannu keessatti gammachuun akka dhufu ilaaluu dandeenya akka Yesuus Kiristoositti jechuudha. Ibroota keessatti akkas jedha. Ibroota 12:3 irratti inni lafa nuuf kaa'u isa kana. Tokkoffaan egaa isa kana jechuudha. Yesuus Kiristoos fakkeenya waan kanaatiin waaqayyotti amanuudhaan, kadhannaadhaan, qoramsa keessatti fakkeenya nuuf ta'a. Endurance and loyalty waaqayyoof amanamuu keessatti fakkeenya nuuf ta'a Yesuus Kiristoos. Akkasumas gammachuu rakkina sana keessa yookaan boodaan dhufu ilaaluudhaan Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'a. Inni kan biraan immoo burqaa fakkeenya burqaati Yesuus Kiristoos yookaan burqaa
humna ittiin jiraannu burqaa jaalala, burqaa ayyaana, burqaa araaraa, burqaa gargaarsa ta'etu nu gargaara. Kanaafuu inni kana hubate yeroo keessatti kottaa ija jabinaan gara teessoo isa hundumaa danda'utti dhiyaannaa jedha. Ija jabinaan maaliif iddoo sana maaltu jira jedha? Araara Waaqayyoo akka argannutti, ayyaana Waaqayyoos akka argannutti. Kanaaf yeroo kana kadhannaa keenya murannu garaan keenya teessoo sana laaluu danda'utu nurra jechuudha. Yaada isa biyya lafaa safoonii hammuun dhufu keessaa baanee teessoo Waaqayyoo sana ija hafuuraa keenyaan ilaaluuf nurra jiraata. Sababiin isaa gara sanatti kadhannu. Teessoochi eessuma jiraannu we can direct to that throne. Teessoo Waaqayyoo sanatti godhanna ilaalcha keenya jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffannaan karaa lafa karaan hin jirretti Waaqayyo akka karaawwan nu gargaara. Attamitti nu gargaara yeroo nuti Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffannu. Inni kan biraan yeroo hafuura qulqulluu gaafannu, hafuura qulqulluun gaafatamuu barbaada. Maaliif is a gentle spirit, hafuura gentilii sababii ta'eefi hafuura qulqulluun nu gargaara. Karaa hundumaa isin agarsiisa, gara dhugaa hundumaatti isin geessa jedhee Gooftaan Yesuus Kiristoos nu barsiiseera. Kanaaf hafuura qulqulluu hin gaafannu. Akkasumas Roomee keessatti immoo Phaawulos yommuu dubbatu akka takka waan kadhannu iyyuu hin beeknu. Waan kadhannu hin beeknu. Yoo beeknes immoo akkataatti kadhannu immoo hin beeknu. Kanaaf hafuura qulqulluu sanuuf kadhatu, intarsiidii sanuuf godhu, saddoo keenya bu'ee kadhatu gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Malasaa, falasaa, karaasaa jechuudha. Kanaaf yeroo isa gaafannu inni akkas nuuf godha. Akkasumas namoota akka keenyaas akkumas keessaa waliif kadhatan, waliif kadhachuunis barbaachisaadha. Lafa karaan irratti karaa akka Waaqayyo karaa baasu jechuudha. Walii keenyaaf intercession yookaan intercedii walii gochuun barbaachisaadha. Yeroo qulqulluu gaafachuun barbaachisaadha. Walii himne waan nu fuuldura jiru akka walii kadhannuuf kun karaa lafa karaan hin jirretti Waaqayyo akka baasu warra godhan keessa tokko jechuudha. Inni kan biraan yeroo isa of dura buufu jireenya keenya keessatti iddoo duraa Waaqayyoof yommuu laannu, bakka duraa yeroo Waaqayyoof laannu, duraan dursaatii mootummaa Waaqayyootii fi qajeelummaa isaatti hidhadhaa inni kaan isin duukaa bu'aa jedhama. Kanaaf wanti jireenya keenya keessatti iddoo guddaa qabaachuu irra mata duree yookaan adda duree priority qabaachuun irra jiru Waaqayyo. Sababiin isaa isa nu uume uumaa harka isaatii dandeettii hundumaa isa biraa ba'a, ogummaan hundumtuu isa biraa ba'a. Kanaaf yommuu isa of dura buufnu lafa karaan hin jirretti Waaqayyo karaa akka baasuuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti Waaqayyoon dura buusuun gaarii kan Waaqayyoof ta'e waan duraa jaallatu torban keessaa guyyaa duraa sanbata guddaan guyyaa duraa first day jedhama. Kanaaf waan argannu keessaa isa mataa isa jalqabaa barbaada. Kanaaf isa iddoo isaatti eeguun lafa falli dhibetti lafa karaan hin jirretti Waaqayyo akka karaa baasu godha jechuudha. God will make ways where there is no way. Inni kan biraan yommuu namoota kennaa hafuuraa qaban wajjin walii gallu yookaan tajaajiltoota wajjin yommuu walii gallu jechuudha. Waaqayyo isaaniinis immoo isaaniitiin yommuu walii gallu Waaqayyo karaa bana. Waaqayyo karaa bana. Garboonni isaa, tajaajiltoonni isaa wajjin walii galuu barbaachisaadha. Efesoon boqonnaa afur keessatti lakkoofsa 1:13 Waaqayyo waldaa akka jabeessanii, waldaa akka ijaaraniif, waldaa Kiristoosiif akka hojjetanii fi oofisii 5 kennee jira. Warra kanaa wajjin walii galtee qabaachuun barbaachisaadha. Warra dhokataa himan, warra lallaban, warra eegan oofisii 5 jira. Kanaaf isaan wajjin walii galteen walii galuun barbaachisaadha. Nama Waaqayyo wajjin walii galuun barbaachisaadha. Maaliif? Waaqayyo karaa bana. Waaqayyo karaa
bana yeroo walii galu. Yommuu humni hafuuraa akka nuuf lolu hubannu lafa karaan banamnetti Waaqayyo karaa bana. Kanaafiti humna keetiin miti inni jedhu Zakkaariyaas 4:6 irratti humna kee miti maaliin maleedha hafuura kootiin maleedha. Hafuurri humna guddaa ta'uusaa hubachuu nama kiristaanarra jira. Hafuuraan danda'ama attamitti wanti jedhamu jiru karaa hafuuraa. Aliifni yoo karaa hafuuraa ta'uudhaan baate gaaffiin jiraataa hunduu isa jira jechuudha. Amma Maariyaami gaaffiin isheedhaaf dhiyaate hindeessaa caaqodhattaa inni si keessaa ba'u nama akkasii ta'a nama Waaqayyo gulu ta'a jedhamee nama fayyisaa ta'a jedhamee kun akkamitti ta'a jechuudha. There is no way. Waamanaa malee mucaa akkasii godhachuudhaaf no way. But where there is no way, there is a way with God. Waaqayyo karaa qabu. Attamitti hafuura qulqulluutu sirra buufata, kan sirra boqota, atis sinfoofta. Kanaaf humni hafuuraa humna neecharii ol. Humni hafuuraa humna namaa ol. Kanaaf lafa karaan hin jirretti Waaqayyo karaa bana. Hin danda'amu jedhamee kan lafa jala murametti hin fakkaatu jedhamee kan lafa kaa'ametti Waaqayyo achi ka'eetu karaa baasa yookaan karaa bana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni dhumaa ogummaa gaafachuu. Yommuu ogummaa isa gaafannu Waaqayyo bakka karaan hin jirretti karaa bana. Bakka takka akkaataa isaan beeknu, akkaataa hojjetamu hin beeknu, akkaataa itti galamu hin beeknu, akkaataa dhuma isaatii hin beeknu. Inni garuu jalqaba irratti dhuma isaa inni argu isa sababii ta'eef ogummaa isa gaafanna. Yaaqoob keessaatiin dubbisaa ergaa Yaaqoob 1:5 irratti iddoo lamaan dubbisa Yaaqoob keessaa. Booda Yaaqoob 1:5 irratti isin keessaa namni tokko ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu innis hin kennaafi jedha. Innis hin kennaafi. Maaloo ogummaan how we do things attamitti akka hojjetamu ogummaa isaa takka beekumsi isaa jira garuu ogummaan isaa hin jiru. Beekumsaaf ogummaa wal duukaa deemu. Beekumsi ogummaadhaan iddoo ga'a jechuudha. Ogummaatu akkaataa isaa. Gajjallaattis immoo dubbata boqonnaa 3 achumaa Yaaqoob 3:17 akkas jedha. Isin keessaa namni ogeessi hubataanis jira. Inni karaa garraamummaa ogummaa keessaa argamu sana adeemni isaa isa gaariidhaan hojii isaa isa gaarii haa mul'isu. Adeemsa isaa isa gaariidhaan hojii isaa isa gaarii haa mul'isu. Garaa keessan keessatti hinaaffaa hadhaa fixxummaas yoo qabaatan garuu akka ogummaatti ittiin of hin jajinaa. Dhugaa irrattis soba hin dubbatinaa. Ogummaan akkasii kun isa lafarraati. Kan yaada fooniiti. Kan hafuura hamaa fi hamaati malee waaqarraa isa gadi bu'e miti jedha. Asitti itti dabala qoosudha jaa. Lafa hinaaffaa fi ofittummaan jiru hamma camuun waan hamaan hundinuus jira. Ogummaan waaqarraa garuu hunduma dura qullaadhaa akkasumas naga qabeessaa garraamiidhaa of kennaadhaa ho'aadhaa ho'aan ija gaariidhaanis guutuudhaan garaa hir'uun of arguu dadhabuunis keessa hin jiru jedhee lakkoofsa 7 dubbataa. Kanaaf yommuu
ogummaa isaa gaafannu ogummaa bifa lama jira tokko isa lafarraati lafarraa maal akka ta'e amma bifanneerra nyaaffaa wajuu lafa akkasii jiru warra dhuunfisaas akkasiiti inni waaqarraa immoo nagaa isa ta'e waliif yaadu isa inni dubbatu kanaadha kanaafi ogummaa waaqarraa gaafadhaa maaliifi achirraa dhufa ogummaa waaqarraa yommuu dhufu dubbiin keenya hiikama hiikaa isaatu achi burqituu isaatu achi burqituu ogummaatu achi sababii ta'eef Waaqayyo inni nu jaallate inni waan hundumaa keessatti olaantummaa nuuf kenne biyya lafaa keessatti olaantummaa nuuf kenne akka karaa lafa karaan hin jirretti karaa nuuf banuuf yeroota kana goone jechuudha. Warra kana kurnan irra deebi'een dubbadhaachumaan raawwanna lafa karaan hin jirretti Waaqayyo karaa banuu akka danda'u barra jechuudha. Takka kan koo mala qabee namni jettan jirtu ta'a. Kan koo fala qabee asiin yaadee sanas dhaqee achi sana galagashee ta'uu dide wanti jennu jiraate amma gaa akka isaan kanaatti haa'u amma haa'u isaa akkamittiin isa jedhuudha warri kurnan kun kan inni ilaalla jechuudha. Waaqayyo akkamitti lafa karaan hin jirretti lafa karaan cufametti lafa falli hin jirretti karaa fedhu ta'uu danda'a dhukkuba ta'uu danda'a dhukkuba qoricha dhabe ta'uu danda'a waanuma fedhe keessatti jechuudha seerri dubbaddaa akkamitti waaqayyo lafa bakka karaan hin jirretti lafa karaan hin jirretti akka karaa nuuf baasu jechuudha isaaf sababii danda'amu kanaafi cuunfaadhumatti wanti goon tokkoffaa akka jalqaba jedhee sodaa waaqayyoo haa qabaannu waaqayyo uumaa ta'uusa waaqayyo nuun ol akka ta'e sodaan waaqayyo nu keessa haa jiraatu. Abrahaam yommuu qorame waaqayyo kan inni ingriidiyentii isa keessatti arge waaqayyoon akka sodaattu amma beekee. Kanaaf sodaa waaqayyoo of keessaa qabaachuun karaa cufame barsiisa. Inni kan biraan egaati warri sun Museenfaa Daawitfaa karaa kamitti agarsiisanii hin gaafatu gaafachuu barbaachisanis wanta karaa dhabe callume hin teenyu jechuudha. Maal goona waaqayyotti approach goona to the throne teessoo isaarratti fallee dhufa teessoo isaarraa ogummaan dhufa. Akka nu yaadnutti waaqayyo akka hin yaadne karaa nuyi deemnurra waaqayyo karaa akka hin deemne sababiin isaa karaan koo karaa keessanirra yaadni koo yaada keessanirra adda waaqayyo adda sanaafi inni addaa sun karaan irratti cufame karaa lafaan wanti karaa dhabe fala dhabe deebii dhabe karaa isaa nan argadha jechuudha. Inni kan biraan dhiifamaan jiraachuu dhiifamaan deddeebi'uu dogoggora keenyaaf immoo hamtu lafoonee waaqayyo duratti of dhiyeessuun guddisee barbaachisa. Inni kan biraan Yesuus irratti xiyyeeffachuu focus on Jesus. Amantii keenyaaf mataa isa ta'e Yesuus Kiristoos irratti ija keenya kaawwachuudha. Waan fedhe haa ta'u Yesuus Kiristoosin ilaaluu. Karaa kam ilaallaa yookaan karaa kam fakkeenya nuuf ta'e Yesuus Kiristoos waaqayyoon amanuu irratti fakkeenya nuuf ta'e Yesuus Kiristoos kadhannaa irratti fakkeenya nuuf ta'e Yesuus Kiristoos commitment irratti Yesuus Kiristoos amanuu nuuf ta'e fakkeenya nuuf ta'e Yesuus Kiristoos karaa baay'ee fakkeenya sababii nuuf ta'eef ollaa keenya caalaa warra gama jiru caalaa Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffanna. Yesuus Kiristoos immoo nu ilaala yeroo isa irratti xiyyeeffanna galanni isaaf haa ta'u. Inni kan biraan akka nu gargaaruuf hafuura qulqulluu gaafachuudha. Bakka koo kan bu'u jedhe Yesuus Kiristoos yommuu deemuuf jedhu sanatti dhaqeen isin ergaa. Kanaaf lafa irratti har'aa hafuura qulqulluutu bakka Kiristoos bu'ee gara dhugaa hundumaatti nu geessa gara waan dhokataatti gara wanta nu nagarreetti gara karaa cufamee jirutti kan isa duuba jiru kan nutti agarsiisu hafuura qulqulluu sababii ta'eef hafuura qulqulluu gaafachuu. Jireenya keenya keessatti iddoo jalqabaa iddoo duraa waaqayyoof kennuu safeeffachuu iddoo kennuufi waan jalqabaa kennuufi waan jalqabaa gadhiisuufi waaqayyoof. Inni
Inni kan biraan tajaajilootaa wajjin walii galuu, tajaajiloota Waaqayyoo wajjin walii galuun barbaachisaadha. Yeroo sana lafti karaan cufame, karaan banama, kanaaf walii kadhachuun barbaachisaa ta'eera. Humni nu qabnu humni karaa keenya kun humna Hafuura Qulqulluu akka ta'e hubachuu, humna Hafuura Qulqulluu humna kee miti, mala kee miti, garuu hafuuraan malee akkuma jedhu Zakkaariyaas keessatti dubbiin Waaqayyoo isa kanas akkasitti hubachuutu nurra jira. Inni dhumaadha. Waaqayyoon ogummaa gaafachuudha. Ogummaa isaa naaf kenna. Kanaaf inni ati naarra caalta yeroo isa gaafannu ati na caalaa beekta jechuudha. Karaan hin beekne beekta, lafan hin geenye geessa. Sababii ta'eef ogummaa isaa naa kenna jennee yommuu gaafannu Waaqayyo maal godhaa? Karaa cufamee jiru karaa baasa jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Naafi God makes a way where there is no way. Kanis immoo lafa karaan hin jiran hin fakkaannetti, lafa hin argamnetti Waaqayyo karaa bana yoo warra kana goone. Galanni isaaf haa ta'u. Inni keenya ol kaanee Waaqayyoon galateeffanna.